Hai udoch akam jirtu nageenyi waaqayyo sinifa baay'atu nagaa keessan ani nagaa kooti adha sinitti dhufee ture anyaannuun isinin jedha nyaadhaan jedhani nyaannan beennu laala sinitti ubadha laalame kiyaara timaatimi muuzii anyways ifama sinirra bade sinjedhu mana yoo jedha garuu karaa miyaatiin isinirraan bade meeshaa bituu erganni isa ji'a lamaan guunne isini garuu man bitamtu xiqqaa isinti nagarsiifnee malee dhugaa ijoolleen natti himatan jiru warri kaan immoo naa mararsiifatanii saati kana sina janyu jedhanii rakkoon qabu ji'ooti wayii mee nafa bar ji'ooti wayii nafa amma garuu duraan immoo ofumaafan bitaa ture argitaniittu ofumaafin bitaa ture namni na gargaarus jira amma waan ta'eef nama na gargaaru nafaana na bira taa'u nama xiqqoo mucaashee duraan irra xiqqoo guddoon barbaade so ma bituudhaaf rakkoo tokko hin qabu sinifaan bitaa amma fa'immoo ramadani waan ta'eef maatiidha waan ramadanii isaa ta'u yookiin meeshaas immoo sarpiraayiz ta'u yoo bituu barbaadani nattima okay nattima sinif bituu nan danda'a jechuudha qobaa koo miti waan ta'eef bituun danda'a rakkoo tokkoyyuu hin qabu duraanillee anuyyuu kanaafan callise kanaafin callise duraan anuyyuu amma garuu rakkoo tokko hin qabu isinifan bitaa ammatti garuu ammatti ramadani warra maatii keessaniif waan ta'e jedhachuu barbaadan yookiin sarpiraayiz xixiqqoo isaa ta'u ofii keessaniif isaa ta'u naa jajadha lakkoofsa immoo as jalan isinii godha mata duree kana jalatti dammatti naqe soogidde dhiisen dammatti naqe muuzii faana natti hin taa'u daa'e soo nyaadhaadha namni nyaadhu na argitu duratti hin barbaadu furdina waan nyaadhu jedhameefi haa ta'u malee meeshaa sinitti meera ajajadha sinin jedheeraa hamma ijoolleen baay'een keessa seenanii naa kaate nu bittanaa jechaa turtanii ammas jiinii ganaadha dadhabbiin bargixin jira haa ta'u amma garuu nama argadhe mucaashii duraarra kan na bira teessu guddoo waan argaa wajjin deemnee naa fuutee galtimiyaa jechuudha meeshaa yeroo tokko na bira kan baay'atu maal akka ta'e beektu masoobii natti baay'ata masoobii immoo yeroo hundumaa feetanii gara manaa yeroo deemtanii gaarii malee as keessa hin jiru baajaajii yoo jettan masoobicha sun seenne na akkasii inshaallah sinifan bitaa rakkoo tokko hin qabu dambanyootaan qaba waan ta'eef iddoo tokkon taa'ee gatii isaa gaafadhee jechuun suuqii 2-3 isaa ta'u garuu taa'ee tan ajajadha naa mijeessu gara manaa immoo fuudhee galuuf na bira hin jiru jedhee kanaaf isin naa ajajadha gatii barbaadan meeshaa barbaadan wanta xiqqoo isaa ta'u maatii keessanillee sarpiraayiz gochuu barbaadan ayyaana irrattis immoo iddoo akkanaa nu dhaqi nu dubbisi maatii ayyaana irratti mee akkamitti dabarsanii iddoon jettanillee yoo jiraate natti himaa jechuudha maqaa isin ilaala dhugaa viidiyoo isin waraabin ayyaana takkaanillee dhiifama naa godhaa ramadan isaa biyya arabaa malee isa Itoophiyaa keessa akkamitti akka dabarsanii hin beeku ollaa siin jiran baay'ee hin beeku sobu garuu dhaqiinu waraabii gaafa sana waan kana immoo waan maxinnoo isaa ta'u isaaniif sarpiraayiz nu godhi minamna yoo jettan nan dhaqaa dullumaan ganna qabina eeshi dhugumaan isiniin jedhe so akkasi
ijoolleen baay'een maal goona re'ammaa miti bakka booda nu geessisaa ishiin jechaa ture arumtuyyuu amma rakkoo tokko qabu. Boru meeshaa mucaa tokko nan geessa viidiyoo gabaabduudha. Jala geessi mana naa kaa'e waan naan jetteef innaan geessuuf isiniif waraabaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif anatu mi'a iddoon kaa'u hin qabne waan ta'eef masoobota baay'atu waan ta'eef geessi irraa achi naa kaa'e naan jettee jirti. Viidiyoo isiniif waraabaa nan geessasii jechuudha. Sagalee isinitti hin guddisu. Ajajadha. Rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Anumtu duraan dhugaa gadi qabadheen ture karaa keessa warra na dubbise qo'eeshi bakka boodansii ta'u naamna eeti. Ijoollees daffaranii bitinaan hin jenne garuu amma rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Okay? Maa nyaatatti baay'isee durattoon jaalattu naan hin jedhina. Kanatti dammanaxxas naan jedhina maal? Kun amala sukkaraa qaba. Kiyyaarri immoo bishaan jijjiira waan ta'eef sukkara natti naqan hin mi'aa. Timaatiminis bishaan jijjiira waan ta'eef damman natti naqan hin mi'aa. So saani kana alaan fide. Tokkoon isaa birrii 320 asitti. 350 320. Inshallah fuulduratti sintaan agarsiisa gaafan biifee kana baase biifee hundumaa baase amma makka ta'e. Mankaasaa jaa saaniin kun jaa kan keekii jaa saaniin kanarra immoo diriiree guddatu jaa saarvisiin isaa 2 kan salaaxaa golboonsaa guddaan 2 kan shorbaa jaa amma kana walitti qabee bitee jechuudha bifa tokko. So amma fidachuun isinitti ulfaata yaadina dhugaa waaqa qallalii ijoolleen eenyu gochaa jiran baay'ee ulfaata hin kaffalinaa birri. Ani metolaan galee jiru. Wayyoo kiiloo 90 Kiristoosii waan tokko mee kaffalle. Kana yaadadhe isin yaadachiisu isin aarsuudhaayyuu mi'achiin bitinaa dhugaa isiniin jechuu barbaade yeroon isiniin jedhu silan mi'a bituu fi miti. Abbuun feetan ajajadha garuu mi'an bitina achi. Yoo fidattan yoo itti kaffaltan illee kan isin fiddanii maashinoota isiniin jedhu. Maashiniin naan isiniin jedhu immoo maashinii juusii, maashinii bunaa, maashinii biraa, maashinii mataallee kaawuyyaan kun jira maal waan mana keessa na barbaachisattan. Isarraan kana keessa TV gottattanii fiddanii gatii TV 2 asitti qaraxa kaffaltu. Maashinii uffatattanii gatii maashinii uffataa san 2tti kaffaltu. Asuma walitti kaffaltan birrii 5,000 irratti daatanii. Dhugaa waaqa. Fakkeenya 50 yoo ta'e maashiniin inni miicca ofiisaa saamunaa ofiisaa bishaan ofiitti nama 50 yoo ta'e mi'achi 25,000 noo bittan 25,000 dhugaa waaqa isin gaafatu asitti dadhabbiin isaa gidduu kan. So ani galee waggaadhaa asitti waan hin taane ta'e kaargoo waan ta'eef meeshaan bitina. Ana mamaan kaallee achi fide maankaa yoo isinitti. Maankaa ishii kaanee miti kan qima miitochi fide jechuudha ishee adii. So mamma baay'ee isinitti lakkaa. Dhugaa waaqaan ishiin hin jedhamu. Firmusii addisi 7 mujjaa kan fidee dhufe. Waaqayyoon nama gargaare immoo maagachuun hin danda'amu. Hin haarina. Maashinii foonii kan kitfoo daakuu sana isa guddaa jechuudha. Isa hoteelatti ittiin daakanis qaba. Takkatti hojjedhee hin beeku. Sitti agarsiiseera. Kaawuyyaa uffataa qaba. Kaawuyyaan uffataa 2. Isa bishaaniin uffata kaawuyyaan kaawuyyeessuu hin dandeenye.
kan steam gootan jechuudha isa qaba amma kan gaawaqa kaawyaa mataa sadiyan qaba sabaranaa sadnan Dubai dhufu bicha jechuudha kan fidee amma sana keessa shilinkiin an kaffalchiisne so yeroo tokko karaa ta'een isin kiisa waan warri duraan galfattan waan jettanii namoonni tokko nan beeka warra galfatan wajjinuu kana jenneen jiru garuu deebi'anii jiru garuu sammaa maayuun bitina yoo fidatta waan biraa waan isinitti feermuuzii isinin jeemiti harraara isa nyaatatti qadaadanii erga ganama amma galgalaa ho'isu sana kan jiraattiin achi keenyu yoo fidattan 2-3 rakkoon qabutti kaffalaati orjinaal asas jira garuu guute orjinaal ani kan maqaa waaman 5,000 fi 4,000 sadarkaa daraja 3 jechuudha isarrammoo iddoon fudhatu ulfaatina sin qabu kiilollee isinii qannasa ka qaran dhiyoo isinitti lakkaa'e inni jechuudha kanaaf isa fidadhaa waan akkasii malee carqii 100 maali anamma uffata tokko uffata irraa gadi Kiristoos muree dhiphise ግን በነገራችን ላይ ፈነላ ዱፌ ማፈይዱ ሰብያ ወያ ሽፎኒ ሰቦደነ ዱፌ ማለ ኢትዮጵያ ከሱ ፈኒ ቢተኒ ፈተኒ ለሰለ ማማናሚቲ ወርማቺ ዱፌ ፊደ ጉርጉራ ተታውኑ ሁሉ ማለ ማማናሚቲ ኢንሶቡን ሲንጀራ ገሩ አካታ ፍለኖ ከሰን አናማ ሁንዱምቱ ሀደ ከነማራ ከይነኒ ፊደ ቶክ bijaman gubbata gama gaawno ta kana fakkeenya kana namni baay'ee nagaafata kana miti kana bifa sagalaton tan kan bira qabani baay'ee ግን እሳ ቪዲዮ ሲትሜ በርባኔ ደምኔ ምናምን ናኘው ዳንዲ አፋ ይነዋማኔ ይቹዳ ሱሬን ታይቶ አሚሲ ዱማሌ ታኤቱ ገገባባ ሱቂ ከሰተ ሰርጌም ቤው Isani akka filannoo keessatti sin jettai suuqidha yoo hartan garuu Itoophiyaa caala. Kanaaf uffata bargit fidina baay'iftanii ofiddanis waan isin fayyadu waan ija inna addoo ta'e deemta waan uffattan isinitti mee guyyaa tokko fadhee waa sargii dura gadi guure isin agarsiise gin takka fadhee beeku innaasan uffata lamaan tokko dhiphise keewwadhee malee uummattu fayyada asumaan bite odhisiisennaan isiniin jedhu naalaaltan asumaan bite kan uffata wal fakkaatu kan odhisiifne asumaan bite ergas uffata gaggabaaboon keedha asumaan bite achuma ta'a jechuudha ani ittiin huqqadhe malee nama araaruu deebite jechuudha uffata dhiisati kan inni isinitti hime fiduu dandeessu fermuuzii harraara maashinii bunaa maashinii foonii maashinii midhaan waan akkasii isaan yoo kafaltaa isiniin qoccoo gubatu yoo dhufe jechuudha agarsiin guddise lakkoofsa kosirraa isinii kaa ajajadha ayyaana irratti torbe guyyaa 3 afi geessi maaloo midhaan naan jedhina kana dura ijoolleen akkas naan jettan jirtu minxaafi fa'i biti kan warra uraagee midhaan kan warra musliima ta'e kan lafa rafan amma suuqii deemtee barbaaddee duraan hin beeknetti guyyaan 3 nasuma dhuma waan ta'e lafa jala ajajadhaati as beeza soo ta'e natti bachuu dandeessuun isin jedhaa bye